Ayyuun jinni qabdi jedhee Iyyaasuun. Ayyuun jinni qabdi jedhee. Jinniin ishiinus nus gara keenya kanatti nu dhufee raawwatee nu tuquun isaan oolu. Ayyuun jinni qabdi jedhee bar dhugaadhaan argine isin viidiyoo isaa kaleessa. Garuu viidiyoo keessatti ishii eegaa ture mana jala taa'ee raawwate. Eessa deemte? Deemi gali eessa dhattaa? Eegaa jechuudha. Amma ishii waan ta'e akka waan ishii hidhu wayii manatti itti godhanii teessisanitti Iyyaasuun jala hayyee deebinee dhufnee jirra. Akkam ooltanii, akkam bultanii, akkam jirtanii? Fayyaa qabdanii? Nuti fayyaa qabna. Galata Rabbii. Ayyuun jinni qabdi jedhee Iyyaasuun. Ayyuun jinni qabdi jedhee. Jinniin ishiinus nus gara keenya kanatti nu dhufee raawwatee nu tuquun isaan oolu. Ayyuun jinni qabdi jedhee bar dhugaadhaan argine isin viidiyoo isaa kaleessa. Garuu viidiyoo keessatti ishii eegaa ture mana jala taa'ee raawwate. Eessa deemte? Deemi gali eessa dhattaa? Eegaa jechuudha. Amma ishii waan ta'e akka waan ishii hidhu wayii manatti itti godhanii teessisanitti Iyyaasuun jala taa'ee eegaa jira jechuudha. So nagaan isiniif haa ta'u, akkam jirtanii? Fayyaa qabdanii? Kabajamtoota hordoftoota koo an nagaan qaba. Galata Rabbii. Jiruuf jireenya akka ana biroon hundinuu gaariidha. Galata isaan isiniin jedha. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo namoonni haaraan akka jarraa gara chaanaala kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'aadha. Namoonni immoo maatii keenya taatanii jirtan like share gochuudhaan nu jajjabeessaa. Kan hundumaa waan gootaniif galatoomaa isiniin jedha. Kanattaan see namoonni chaanaala banachuu barbaadanii akkuma immoo chaanaalli akka isiniif guddatu barbaadanii lakkoofsa kakuu fudhattanii na dubbisuu dandeessanii. Lakkoofsa kakuu asirra isiniif hin kaa'u screen irra jechuudha. Isiniif hin barreessa. Lakkoofsa kakuu fudhattanii na dubbisuu dandeessanii jechuudha. Kanattaan see lakkoofsa koo gaafa na dubbistan immoo gara WhatsAppitiin malee gara kamiiniyyuu na argachuu hin dandeessan. Gara biraatiin WhatsApp qofaan na dubbisaa jechuudha. Gara WhatsAppitiin isin keessummeessuu danda'a. Gara biraatiin isin keessummeessuu hin danda'u. Maaliifini banamee jira, wantoonni hundinuu banamee jira. Telegiraamiin banaadha, Imoon banaadha. Wanti banamee hin jiru garuu hundi na bira hin jiru. Muraasa isaatu na bira jira, bakka biraa irratti banamee jira jechuudha. So gara WhatsAppii qofaan na dubbisaadha. Lakkoofsa kan koo fudhadhaati. Warreen chaanaala banachuu barbaadan akkasuma immoo chaanaala keessan guddifachuu barbaadan akkamittiin akka guddifachuu dandeessan, haala kamiin akka seera isaa guuttachuu dandeessan isinittiin argisiisaa jechuudha. Kanattaan see wanti nani har'a qabadee dhufe namoota muraasa keessaniif jechuudha. Namoota muraasa keessaniif wanti nani qabadee dhufe chaanaala banattanii jirtan. Chaanaalli keessan subscribe takkallee kan hin qabne, viidiyoo takkallee kan of jalaa hin qabne, itti fayyadamaa kan hin jirre, internetii fayyadamaa jirtu, kan isin fayyadamaa jirtan kan mana madaamiti natsaadha. Yookiin immoo maallaqa keessan baastanii raawwatanii daataa guuttanii internetii fayyadamaa jirtu garuu faayidaa irraa argataa hin jirtan. Dhaggeeffadhaa, faayidaa irraa argataa hin jirtanii jechuudha. Chaanaalii jechuun chaanaalii YouTube jechuun maallaqa isiniif kaffala. Maallaqa isiniif kaffala. Ilaalaa jechuudha. Ilaalaa. Namni tokko waan barbaade haa ta'u jaartii dhiisee jechuudha. Fokkisuu dhiisee waan barbaade haa ta'u dhufee raawwatee waan isa fayyadu irratti sinigalti waan isa fayyadu irratti iyyuu dhiisee yoo maraateeyyuu faayidaa mataa isaatiif sinigalti faayidaa mataa isaatiif jechuudha. Namni kamiyyuu faayidaa mataa isaatiif sirra taa'ee raawwatee kan haasa'aa jiru kan waan kana dubbataa jiru. Isin immoo warreen maallaqas baastanii daataa keessan guuttattanii firii waayifaayiis fayyadamtanii ta'ee sinigalte birrii kaffaltaniis ta'ee itti fayyadamaa jirtan ilaalaa jirtan kuni faayidaan isin irraa qabdan takkayyuu hin jirtu. Faayidaa fayyadamaa jirtan. Faayidaa fayyadamuu barbaaddaa yaa bollettii koo. Faayidaa fayyadamuu barbaaddaa yaa bolleessa koo. Kootu sittanima. Kootu banadhu chaanaalii. Chaanaalii dhuma ittiin deemtee koomentii nama arrabsitu kan koomentii nama arrabsitu ittiin barreessitu kan nama ittiin arrabsitu kana gaafa sana jaalala baratta jechuudha. Gaafa sana kabaja baratta. Dhugaa Waaqayyo jiraataa jechuudha. Rabbiin tokkichi kan na argu miti. Mana nama takkaa dhaqee ashaangulliitu dhuma nama gaddisiistu namaaf hin kaa'u. Maaliifani? Waanan irraa argeefani faayidaa isaa. Waanan irraa argeefani fayyadame. Odoo irraa fayyadamtee argite
nama narrabsitu. Ani gara kan kootini oduma isin dhugaa waaqa jiraata jechuudha. Oduma isin laal waan barbaadan naan jettani uummata kanatti fakkaatu. Sababni isaa irraa fayyadamaa jira waan ta'eef jechuudha. Argaa jirta miti irraa fayyadamaa jira. Asiisi hojii mana madaamii kootii nan uffisa. Asiisi isa kanas nan uffisa. Irraa fayyadama jaartii ta'uu dhiisee yoo lafarrayyuu foqoqe. Yoo lafarrayyuu foqoqee siin jedhee bara. Irraan fayyadama waan ta'eef fakkaatee natti mul'atu wanti isin jettan tokkichisaa. Garuu immoo odoo dhuftanii akka kan koo kana isinis itti fayyadamtanii irraa fayyadamtanii natti tola. Fakkeenyaaf ani viidiyoon nama kamiyyuu ni galan darba. Viidiyoon nama kamiyyuu chaanaalii isaanii viidiyoo yoo isaan lakkifatan Ayyuu, Wabii, Yaasuu, Seedoo, Sumayyaa, Yaayyaa akkasuma warreen Yaman keessa jiran hundi isaanii jechuudha. Viidiyoon isaanii takkana jalan dabartu. Akkasuma warreen gara biraatis. Even ani viidiyoo warra Amaaranii nan hordofa. Kan Oromoo even kan Oromoo dhiisite jechuudha. Kan warra Amaaranii ni hordofa. Maaliifini irraan baradha jechuudha. Maal jedhaa turan? Akkamitti kan isaan haasa'an? Akkamitti viidiyoo ediit godhan? Akkamitti taabileelii isaanii hojjetan? Barreeffama akkamitti barreessan? Ediitiin isaanitti godhan ediitii akkamiiti? Isa kanan ilaala jechuudha. Gin namni takka takkaan keessanii sabiskiraayibii takka kan hin qabne zeeroo qabattanii jechuudha. Zeeroo qabattanii waggaa 2 waggaa 3 ergan isin kireet gootan. Chaanaalii sana erga chaanaalii sana kireet gootanii waggaa 2 waggaa 3dha. Garuu nama takka of jalaan qabdan. Gin jechi isin namaan jettani mataadhaa kaasee lukaan nama ba'a. Gin namni immoo akkasitti namni akkas ta'u immoo nama akkam isinitti fakkaate. Nama bas koomentii bichaarratee tokkotti godhudha. Ani garuu jechuudha gara kan kootitti arrabni teessanis gorsi teessanis waluma qixa akkasitti waluma qixa jechuudha. Namni barii yoo qeeqamuu baate guddina hin qabu. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha hin guddatu. Namni qeeqamu takka immoo namni arraffamu takka immoo ni jabaata. Onnee godhata jechuudha. Ni jabaata. Gara fuulduraatitti deema. So arrabni teessan nama jabeessiti. Garuu immoo isiniif faayidaa isinii hin qabdu. Ani dhugaa jirtuun isiniif hima jechuudha. Chaanaalii banachuu barbaadda kottu. Dhugaa rabbi atummaa namti kan naan rabsitu kuni jechuudha. Atummaa namti kan jaartii naan jettu kuni jaarinnatii kan koo nan beekasiis okay no problem. Rabbitu achiin nama ga'a jechuudha. Jaarinnatii sana bira rabbitu achiin nama ga'a. So rakkoo takkan qabu. Ani kan ofitti beeka waan ta'eef jechuudha. Ofitti beeka. Kanaaf yoo rakkina qabu kottu kargeessatti na dubbisi. Kottu chaanaala banadhuuti qixa kan koo ta'e. Kottu atis akka kan kootitti taa'ee irratti dubbadhu. Mana namaa deemteen kadhanne. Daandiirra teesseen kadhanne. Balbala namaa dura teesseen kadhanne. Mataa kan kee sammuu kan kee jechuudha. Sammuu keetti fayyadamtee arraba keetiin itti fayyadamtee maallaqa argatta. Arraba keetti fayyadamtee arraba kee ilaal bakka gadheetti deemtee balleessurra bakka gaariirra teessee doolaara lakkaa'utu siif caala habiibti. Doolaara lakkaa'utu siif caala habiibi. Isinii gala ani hunda keessanuu qixa noo rabbiin naa nyaatu miti. Qixa isin jaalladha dhugaa rabbi. Qixa isin jaalladha kan na rabsitanis kan na jibbitanis kan na jaallattanis qixum onnee koo keessa jirtan jechuudha. Lamin isheen na rabsitu sunis hin beektu waan taateef odoo beektee na rabsitu. Isheen na jaallattus immoo ishee waan gaarii naaf keessus immoo waan beektuuf beekumsa ishee sanarraa naaf keesse. So kanaafiyyuu jarri lachuu qixumatti naa ilaalaman. Kanaafiyyuu jechuudha. Chaanaalii kana guddifadhuuti bakkan ani ga'e kana ga'e kootuti. Bara meeqa mana madaamii keessa jiraatta? Bara meeqa ashkarii namaa taatee jiraatta? Bara meeqa luka namaa dhiqaa jiraatta? Bara meeqa shintibeetii namaa dhiqaa jiraatta? Ni baata keessaa jechuudha. Gaafa keessaa baate sana hojii mataa keetii irra teessee akka haadha biyyaatti akka abbaa biyyaatti irra teessee bashannantee raawwattee hojii kan kee hojjetatta jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti na arguu dandeessa. Sitti na argisiisa. Har'a jaartii maal kan naan jettu kuni yeroo gabaabaa keessatti teessee na eeggatta jechuudha. Isanarra jaartii jedhee raawwadhee asirratti arrafame kana borummoo maal keessa akkan jiru na argita.
inshaallah rabbiin tokkichi naaf haa mijeessu malee. Kanaaf iyyuu jechuudha nama arrabsuu dhiisa. Ana qofa osoo hin taane namootuma kaaniyyuu arrabsuu dhiisa. Arrabsuurra bakka isheen geesse sana nan ga'a. Bakka inni geesse sana nan ga'a jedhi jabeeffadhu ka'e. Ani ammas si waameen jira. Kootu banadhu chaanaalii cidha kan koo taa'itee haasa'i. Maaltu akka achirraa argamu gaafa sana argita. Maal faayidaan maalii akka achirra jiru gaafa sana argita. Gaafa sana ayyii jetta itti isheen of ta'a jechuudha. Itti isheen of